dubartoota ammaa kana keessatti ramada. Kootu guyyaa barbaade sa'a barbaade to sedi kan jedhi waan akkana hojjedhu jedhi wallahi ol deebiin salphisi. Ani akka nam tokko tokko majaartiin isaa fayyoo moyaa qaba. Mana gara laafu manaan malteetuma keessaa fuute kama. No, ana makka maatu faate gimmiti maanaa ijoolleen shamaraa jaalattu. Duuba dhaabattee akkanatti falmi gidduu. Ijoolleen shamaraa jennuun gara dubartii jettee waliin nuun qabini gara laafoo fakkeenyaaf amma dhaloota kiyya keessatti aanan intala baadiyyaatti ladde aanan akkatti raasan beeka dhadhaa akkatti baasan beeka akkatti daaka hanga dirasii harkaan daakee wanna dhuuti dirasii si galee anamma abbaan kiyya takkaa nyaata baaburaan nyaatu. Jechuun midhaan baabura addaati. Kurnan sakkisatti ishee madamtaa. Warroota achii asii yoo jette fakkeenyaaf dhaloota meekaappiidha yoo jette of course. Si himee jira bar ila baras taa'ee gulli keenyaa fudhanne malee arafaa ta'e atii fi meeramaan warra duraan si keessatti ramadamuu hin dandeettanii. Dhaloota ammaa kana immoo dhalaata ijaazaa yoo jedhe malee ani dhaboota mooyaa hin jedhuuni. Hatta anillee sanuma siin jedhe gara lafa dhiyaa. Hin jirtu kaata ammaa hin jirtu waan ammaa isaarra hin jirtu shamarran ammaa hin jirtu. Nama dhaloota meekaappii warra ammaa kaartoonii makaatee Ela waan ofii maal ta'e beektaa yeroo ammaa kana keessatti xiqqoo rakkoo wanni itti dhufaa jiru ijoollee biyya namaa jiran kana dhugaa dubbachuuf taanaani tokkoffaa irratti namni numa hojjeta biyya namaa tana keessatti illee hanga fedhellee akka biyya keenyaa sanillee marqallee waan biraallee tahuu baatu inuma hojjetama garuu rakkoon ijoolleen teene shamarranii qabdu yoo jiraate tokkoffaa kichinii dheeysan. Kichinii dheeysanii cidaatii yookaan kichinii hin hojjennu cidaatii minaamin jedhan. Garuu dubartiin kichinii hojjechuun dirqama. Maaliif abbaa bira hojjettu saniif osoo hin ta'in matama isheetiifu. Ijoolleen cidaatii hojjetti mana qulqulleessitii ijoollee faana fiigaa oolti waan kichinii qubumaayyuu hin qabdu. Siigalee ijoollee durumaanuu fakkeenyaaf duraan haati waa barsiiftee hanga xiqqoollee taatu ijetti goote. Biyya namaa kana dhuftee waggaa jaha cidaatima hojjetti ijoollee namaa faana fiiddi shunkurtima kana akkami qollaama akkam ta'a hin beeynetu jira. Maali kana rakkoon kichinii dheessuudha. Dubartiin gonkuma kichinii dheessuu hin qabdu. Kichinii dheessuun tokkoffaa biyya namaa kanatti osoo beekanii waan ofii atillee agartee jirta. Wantummaan hojii kan keerrattu si kabachiisu kichinii yoo hojjette. Hojiin kichinii hin ulfaatas yeroon si itti ulfaatu ni jira. Yeroon si salphatus ni jira. Maali tokkoffaa mindaa gaariin hojjetatti lammaffaa mana isheetiif fakkeenyaaf daakuma qamadii duqeetima kanarra waan meeqa hojjetama keekiin garagaraa hin hojjetama wanti garagaraa hin hojjetama bor ammoo yoo galtee bultii ijaarratti ijoollee isiitiif waan meeqa hojjetti duqeetima kanarra yaani daabboo bichaa dhawoo osoo hin taane jechuudha. Maaltu jira beektaa Mariyaam ammallee waatu jira laali maaltu jira seetee tokkoffaa dubartiin takka tambor heerumuudhaaf deemtu akka hotiyyatuu dhiifama naa godhaa gizee waa jettu tawaan san rabbiin itti uume dhiiraa wal argaan dhabduu jetti yeroo waa jettu mammaattu jechuudha. Gatii kana ta'eef dubartiin heerumaaf deemtu fuucharima isii ka fuulduraatiifuyyuu dhiira shattatu hin qabdu takka jedha. Lammaffaa taree deebi'ee dhiirri kuni qoraasuma dubartiiti. Dhiirri jechuun qayya dubartiiti. Qayya jechuun. Gaafa inni hello widdee maal fidee dhufu? Foon xibsii buddeena feestaala nama fidii kottu. Walla shunkurtiinis mana keessatti miriindaa bitii kottu. Hanga alarraa miriindaa bitee dhufu san mana keessatti isin juusiin hojjettu kaate. Birri miriindaa bitee gaaza bitee alarraa galuun saniini. Mariyaamaan gara miliidha. Jechuun akkana hundeetu waan addaati haase hin deebitee. Jira lubbuun. Sigalee hanga birri miriindaa alarraa bitee galu saniini mana keessatti waan faayidaa isaa qabu bitee yoo galee dubartiin sun hin leenjiti yookaan ammoo ittuma dhiisee irratti fuudha deemee tamuu yaa qabdu laalee. Rakkoon dhiiraa ammaallee maali? Money is power. Mallaqa qabaattee jennaan makiinaa wayii qabaattee jennaan kala sabbo kan diwallee. Dhaggeeffadhu tokkoffaa dhiirri kennayyuu rakkoo qaba bakka kanatti warri fuudhee jaartiif jalaa qabdu. Makiinaa laalee heeruma gaafa makiinaan sun garaajii galee ammoo wal warri fuudhee amma fakkeenyaa fi gara daafoon fuudhee jaartii yoo qabaate maaluma abbaa isaatii fi bahee hoteelaa nyaata. Lamni balaa alkool. Saniiba. Mee amma gizee masruufaa kenni waan shunkurtiin bitamu kenni waan zayitaan bitamu kenni kabassadu jaartii kan bilcheessuu danda'u jaartiidha. Hin bilcheessu taanaan utuun mataa'eetu mallafe matana
laayivii Lafeen taa'e. sunis hin hojjetamti manatti. Lafeen sunis hin hojjetamti. Laayivii taa'e bar. Tokko Uteela Amma wajjin carraa naa kenna mana malama dubbattanii mi takkaa tumfuuf na godha. Awwala bakka alaa nyaata kan isin eegala. Fakkeenyaa fi ana makka siree akkanumaan dubartiin waaqattee dhaabbatanii loltansanii miti jaartii ta'e torbaanitti guyyaa tokko yookaan immoo guyyaa lama yoo qabeenya qabaatiitti sokkee guyyaa lama ta'eef garuu guyyaa tokko torbaanitti yoo madhabde malee manuma ruuza birrii 10 tafinnu tanaa miti manuma gartee saandushaa birrii 6 kadhaabbannuun kanaa miti iddoo nyaata ekwalitii isaa eeggate bataam cidditti finkitti yaalee bootaa bakka isillee jira siq tetee godhati kosi minaamin jettee harkatti gootu akkas geessuun dhiirarratti waajiba sunnaa miti waajiba akkasittiin biriifattillee jaalalallee godhattillee abdillee irra kaayatti. Kama guyyaa guyyaan harka qabatee ruuza birrii 22 kama ijoollee kan turfi tokko guyyaa lama jechuun subillee misa achi nyaatee aashaleetti deebusanii ani sarakkuma sin jettanii inni hin fuune isi fuudhe jaarsa namaa jaartiin hiisisina gabaabamatti. Jaarsi isii waan ta'eef itti gorsitanii keettaa jirtanii hin hiisisina haa jiraachiftu. Kan biroo waa'ee maree fudhate deebi'a. Intaa likki keenya deebinee nu martuu hojii Jaarsa keenya. ka jaarsatu isa akkam amma fakkee meerami. Ana jaartii ta'ii kiyootte harama miti sirratti muskilaa miti ree. Baramma eegaa. Kun tarbiyaadha malee tarbiyaadha. Ila rakkoo isin hin galle yaadni kee isin hin galle yaadni kiyya. Amma namitti isa wani achiin deemuu fi akkuma jaartii yoo sun niitii isaati bari maqaaf dhiiratee hojii deema malee niitii isaati. Yoo inni qoyme. Aadaa warra akkanaa kana shaffanaa bira taraa hin dubbatinaa jetta. Kaa kana bar dhiirummaa rabbi kenneef san qofa maqaa dhiirummaa rabbi qabatee deeman malee niitiin suni isaaf dhiirsa waan ta'eef dhiisaa jedhee barsanan. Akkasumatti ka duubaan dhufoo. Anama walumaa galatti dhiirri kenna fuudha malee neerumina Mariyaama Meeqaa bakka mooyaa sanatti amma bakka mooyaa sanaa dheeru dhiisa waa'ee mana nyaataa kana argine jedhaa nuti baay'een isaanii warra dhiirsa fuudhe waan ta'eef dhiisaan diigina haa jiraatani. Garanaa kiyya bar kana ni beekna. Bakka mooyaa sana deebisee haadha faatee bakka mooyaa sanaa geeffata. Dhiirri kenna yeroo ammaa 100% warra heerumu malee warra fuudhe. Bakka kanaafuu dhiisaa deebarsan amma warra heerume waan ta'aniif akkamitti niitii jaartii tana rakkoodhaa bara. Dhugumaa bara ani si morminee bara dhugumaa kanaafuu rabbumatu maqaa dhiirummaa san qofarra kaayee raafatee deema malee dubartiidha. Silazii dubartii san maal godhaa jaarsi jalaa baafna sirrii horataa jiraadha amma bara. Dhaggeeffadhu gara laafoo as biratti mana keessatti jechuun gara laafoo dhaggeeffadhu. Meera bakka dhiisi waa'ee jaarsaaf jaarti keessattuu kan biyya arabaa kan dhiisi. Waa'ee kushiinas tokko kottaa. Faaxeen kolkoleedhaan turu daldalaa yaani haa dhaggeeffattu. Tokko faratti ijoollee barraa kana jirtanii ijoollee kontiraata illee jirtanii dhaggeeffadha hundi keessanuu. Ana uummata kanaan godhanii malee naan godhan. Warabbi ani ijaazallee ani hatta jaartillee on qaban ani ijaazallee warwaadhee hin buusan kolkolootaan tana bakka fuudhuu hin beekan fuudha. Dhaggeeffadha isinitti himaa. Fakkii ijoollee kontiraata jirtan. Yoo madaamni gara nyaataa isin jijjiirtu cancellation anasir cancellation library office library si hada barsani library kunillee osoo afaan oromoo beektaa seenuyyuu gaafa madaamni teessan gara kusheetti isin jijjiiroo dundi cancellation gaafattan konkitti gaafa cancellation gaafattu sanii nazaafatti deebi'uuf miti ati niitii gaaf si fuudha niitii nazaafatti si fuudha immoo niitii nyaata beektu si fuudhan kun ati shunkurtii guyyaa takka murtee hin beektu. Durbi baay'een cancellation gaafattan iccitii keessan dhagee jiran. Gaafa waggaa takka yookaan lamaaf fixanii madaamni nyaata illee hojjettee isin dirqoo eegaltu cancellation gaafattan jedhan. Tokko lammaffaa ijoollee ala jirtan. Wallaahi baatee ani nyaata kanan danda'u nazaafamaan naasaqime takkitti maal isin nyaatanii deeman jirtu. Ati mana keessatti indoomii malee waan biroo nyaattu. Gaafa fuutee yookaan akkuma amma kana fuute kana namicha umrii guutuu indoomii nyaachisuu hedda. Silazii wanni hojii nyaatan deemu sin dhoogu maalinni waan mooyaa hin qabneef isin niitii ijaazaa malee niitii namaa tasaayyaa taatanii ilma dhaluu waan hin feeneef. Dhiirri si fuudhe tokko immoo si mooyaa hin qabne odoo haguma feete ijaazaa turtee
turuu baatteen sun dhimma keetti silaa kun waan fudhatame dubartii mooyaa hin qabne dhiira wajji mana taa'u yoo jiraate dhiira buqqeen isaa zeeroo qofa. Keessattuu warra firiizima kana akka micciruu beeku qofa jechuudha. Warri malaataa kun dubartiin mooyaa hin qabne wajjuman taa'u I am sure 100% sitti makanaan. Wallaa dhugaa sitti maa. Silezii kana sadaffaa warra ala jirtu. Sadiinuu amma isin amma ijoolleen takka takka alhamdulillah qimamii mana madaamaan kontiraata daddaftee hin jedhin. Atiin kontiraata illee wanni kaansileeshinii fudhattuuf nyaata dheefafi. Silaan fudhattu konstitushinii. Atiin ala jirtullee wanni hojii nyaataa didduuf mooyaa waan hin qabneefi. Lama jedhe. Kan biroo warra hojii dhuunfaa qabu. Sadaffaa kan xumuraa jechuudha. Yeroo hunda peestaali isin akka agarra. Peestaali karaa deemtu. Saandusha achi deemtu. Saandusha. Qoy isin diqqishuma isiitti daarii godhachuun barbaaddanii. Mana keessa dhufan shiroon hin tolu. Mana keessa dhufan marqeen hin tolu. Kanaaf walumaa galatti an akka gabaabatti dubartiin as gubbaa jechuun paasantii 100 keessa warri miidiyaa fayyadamu kun warri biyya arabaa kun amma sirra deebi'ee 100 keessaa 10 mooyaa hin qabdii 90 mooyaa 0. Waa'ee mana nyaatas jettan isinirraa fudhadhee jira. Dhiirsi immoo isii dubartii sani malee isa dhiiraa ka jala deemu sadii miti. Dhiirsatu mana nyaataa fidettanii ittiin herregina. Ka guyyaa takkaa lamaa sani maashaallah deenani haa deemuni baatitti manne torbaanitti. Garuu ka guyyaa guyyaan deebi'ee guyyaa guyyaan deemtuun suni isitu dhiirsa irra laalinaa isiniin jedhaan xumuradhee jira. Warra dilartan yaada Wallahi ijoollee nyaata dheesinaati nyaata dalaguu jechaan tokkoffaa mindaa keessan irratti gaariidha. Arabni yoo isin nyaata dalaydan isin kabaja qabdanii lammaffaa bor isin fayyadaman keessatti. Ati nama gaafii kee mana deebisin qo'e mana ifte duma wallaa dagadheera. Mee kan gaafii kee kareefu rakkoon kiyya nyaata miti isin jedheera borcii kana isin warri gurun waa gurgurtanii akka itti balleessu qoricha fida. Ayyee bakka qoricha borcii bichaa kasirraa buusu sii kenna. Ila bakka biroo anu kana sun barbaadu. Bakka tu labbee damtiimi. Asumarraa hagaan dura biraa bas. Khalaas. Laali dhaggeeffadhu tokkoffaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan gaazaata dhiisuu yaali. Hin quufu gaasan dhugin. Gaazaata dhuguu caalaa jaartin kenneettoo siyaa hojjettu. Jira garbummaa. Garbuun guute kenneettoo hin jaaladha garuu kenneettoo suni qomiira keessa nama galcheeroo tokko tokko. Adeemu mushkila. Kenneettoo wannoodha ammallee gaasa ni dhiifta. Anamma miriindaa lubbuudhaaf na afoon dabarsan ture dura. Anaa fi miriindaa lubbuudhaaf na afoon dabarsan ture miriindaa. Erga jechuudha dhukkubsadheetiin waggaa tana quuti jedhee deebi'ee anamma yoo ilaalte tokkoffaa si jamir ani yoo ji'atti harka takka manaa bahee waa bitachuudhaaf bayaa raashina kiyya Gaasaa ta'uu harkaan. nyaata kiyya haa xiqqaattu haa guddattu manumaan godhadha. Amma singiliidha jedhee Baay'ee malee waan ofiisitu naga laafate manumaa bahuun jaaladha. taa'eetumaani haloo biizaa gaxateen haloo waahidi miriindaa haloo waahidi sefinaaf rabbiin natti hin beeku. Abadan wallaahi uf jajuudhaaf hin jenne. Ji'a keessatti ji'a sadi keessatti yoo harka takka bahee alaa nyaadhe an nyaadhe. Egalee durumaa jechuudha. Garuu haga achii as haga qaama kiyya eeggachuu eegalee achii as jechuudha. Tokkoffaa zeezeetuu na fayyadamaa nyaata kiyya keessatti. Zeezeetuu na fayyadamaa. Lammaffaa toostii galgala toostiidhaaf abukaatoo yoo timaatimii. Abukaatoon majjaa faata nu gurgisa. Mataa gurgisa abukaatoon. Gurdisuun baay'isitu kabar baay'isee akkasii guuttattee dhuguu miti bara likki matte jechuudha yookaan immoo loomiidhaa fi toostii daalachasanii fi zabaadii argite zabaadii kan fayyadamu immoo zabaatii jechuudha kan wannoo hin qabne fuul kireem kan jenne jechuudha zabaadii tokkotu jira kan giriik jedheerra jiru wayitee wanna jira asitti akkasitti gurgurame jechuudha oorjinaala jechuudha homa kamiin irraa yuunna saadha aanan an dhugullee aanan san aanan yeroo dhuddoo akka bishaan dhaya aanan bishaan dha sii galee ginammoo wannoon qabu. Wanti orgaanikiin hin mi'aawu aslan. Eegaa amma asiiruma juusiin jira juusiin sun amma birrii meeqa beektaa birrii 30.
Anka birri jahatama biteetiin fayyadama. Yookaan fuultakitti man fayyadamu yookaan isa birri jahatama. Miriindaa kana kan qala lubbuudhaan itti fadhu. Juusa rummaanaa tokko kan qala lubbuun itti fadhu. Itti dhiise yaa Mariyaamaati yaa nagayatti lufe siin jedha. Hirriba Amma habiibti barii juusii kana Arafaatee bultiin qabdu ammati. ani borcii hin qabuudhaaf osoo hin jenne qaamnummaan kiyyaa nagaatti ta'e ilaali. Borcii qabu. Amma laa'ela an kana yaadde simaan isinitti immoo jalaa Oromoon hudduu jalaan baatu rabbiin nu godhe gara saniif jedhan. Yoo uffata uffadhu ani uffanni garmalee narraa bareeda. Yoo asii sorree uffadhee shaamizii gadi uffadhe garaan jetti qabattoo gubbaan. Yoo tooba uffadhee dhaabadhee masaawwatti tutuuf laalu jette tooba keessa. Gara laafoo kiyya mana taa'artaa miti sa'aatii takka yookaan sa'aatii lama of kenniiti. Ispoortii kana laali. Makiina nama gubbaa bichaa fi dawwaan. Arafaatee bari ispoortiin ani Suudaanitti dalageera. Suudaanitti lagaraan tiituun akkas cidditti keette kana. Arafaatee rakkoon maali beektaa? Ispoortii san akkasumatti itti fufuu qabda. Kalaas. Ispoortii dhaabnaniin akka amantii. Ispoortiin anama fakkeenyaaf ispoortii hojjedheera. Ji'a 8 ispoortii hojjedhe. Ispoortiin jajjabina qaamaa sii kenna akka si'attuuf si gargaara. Ispoortiin nama qadhisa jechi jedhu kijiba. ammallee deebi ispoortiin jechuu gara laafoo kana sirraa hin balleessu yaani daratiin kee kun akkuma jiru. Ispoortiin si qadhisa jechi jedhu kijiba. Kasi qadhisu maali? Nyaata kan kee tartiiba yoo godhatte qofa. Waan nyaattuuf waan dhiiftu yoo addaan beekte qofa. Yaa. Bu'aan kana caalaan tala muraachisee manaan baasu halkan salaataa dhugaa guyyaa salaataa dhugaa. Maal goota gara Ati laafoo tokkoffaa kiyyaata jechuun gizee juusii fayyadamtan billaalee kun banii aadam. Juusii yoo fayyadamtan juusii maangoo fayyadamii, abukaadoo fayyadamii, muuzii fayyadamii, wama feete fayyadamii sukkaara ittiin godhina. Sukkaara irratti hin dabalina. Bakka wanni sun faayidaa dhabsiisuu jirtan. Wanti sun faayidaa dhabuu qabu. Meeru anamma wanni reef kenneettoo yoo dhugan rakkoo jedhee fi ijoolleen ta'e nama sakkaara waan sabsa akka sakkaru akkas niyyatti no. Anamma yoo waa dalagu guddisuuf osoo hin taane wantoota dalaguu amma akkanatti waa soran yaani fudhaadheessuu fakkaata beektaa. Anamma kenneettoo dubartii hojjechiisuuf jiru fakkeenya ofii hojjedhee bareeda maaliif dubartiin teennaa haamii afurte sukkaara itti gooti. Enda'uun addunyaa kanatti wanni hunduu yoo si marare yoo sitti hadhaa'e fayyaa qaamaa si ta'a. Duraan amma Itoophiyaatti mi'eessuufaaf jennee midhaan sababa adda addaa peepsii kookaa-koolaa ittiin dabala duraan. Asitti garuu biyya kanatti dhagaye anama kenneetti yoo dalagsiifadhe yookaan yoo dalagadhee garbuu takka timira 2 leemuun itti fayyadaman. Muknaatum qaama kiyyallee akka jechuun tochila leemnaa ta'u. Kanaan alatti bakka sukkaaraa sanii timirruuyyuu ziyaadaa sukkaara qaba. Okay? Haayinsi yoome kana booda muurii yoo ta'e qaama keetillee gaariidha. Hatta dheebullee si baasa. Yoo sukkaara qabaate bishaan akka gubbaan dhuyidu si goosisa beektaa? Yoo muur ta'e si cufa. Anamma uumama fakkee wallahi razii uumama kii kana inni bataa biraasa nu muxalokka Itoophiyaatti illee hambari hagana borciin baal malee guddama. Anamma wanni na rakkisee uffata mul'ibsii uffadhu wanni yaaduu ta'e uffata mul'ibsii uffadhu kootii yoo qollofe hayyati dakanaan tiishartii bareedduu kana ciddiit kana yoo bite garagaraa kana si uffatuma qofa muudima uffata qofaati fuun haa ta'uu didee garaan kii kun sonarraa dhume ani nama wushuu wayii leenji'aa ture fakkaadha san barbaade malee. Baralaa koomee hatan mana argita silaa jaartii mana keessaa qabda yoo hagam ka'ee isa daaka yoo hagam ka'ee isa kana godhan jettu. Sa'aatii akkana kana yeroo kamiinuyyuu loomii takka jedhe hundee diimaa 2 jedhe zanjibiila 3 jedhe zanjibiila 3 jedhe loomiidha zanjibiila kokombarii yookaan ammoo kiyaara ni beekta walitti daaki burcuqoo takka dhugiiti achi booda turiiti nyaata barbaadde nyaata. Akkas. Takka ta'e maayila faatee sadii dhumee garammaan kunarraa dhuma. Wallaahi ji'a takka bichaa akkasitti fayyadamiiti na komadhu. Kasadafa Namni kennan hubata bar waan ofii rakkoon namni jaarsitu daakaa fi mana keessa wanni kun gatiin isaa rakkasaa bituu hin dadhabdu gara lafoo kasadaffaadha maal goota beektaa erga nyaattee kaate diqqoo sosocho'i ruuza gizee nyaattu rakkoon nama kennaa maali ruuza gizee nyaatu duquusa yookaan shattaa jedhan tokkotu jira waan si gubu waa hin nyaatin wanni si gubu maal inni tokkoffaa dhiibbaa onnee kan keerra geessa lammaffaa immoo appitaayitii nyaataa sii bana nyaata haga nyaatte hin beektu. Ana wanni koyeetitti ana godhe duquusa kanatti gadi naqee zabaatiitti gadi naqee dhugaruusi kana jala gattaa'e. Baay'ee badaadha. Waan ofii kiyyarraa argisi kimaan
dhagahee miti jechuudha. Galgaltii Ruuzni akka malee sheeppii namaa balleessi. galgaltii jechuudha laali burcuqqoo matanatti yoo barbaachisaa ta'eetiin Abbaa jedhee yooma kiisina xochatte nyaadha malee ruuza bade kana nuun nyaadhu yooni. dhageeffadhu gara lafa kiyya galgaltii wannoo hin beekta mismaara yookaan ammoo qurunfudii laal ganaa kana takka wannoo wayii keessa gizaaza wayii keessa siinattee bishaan ho'aa itti nattee qadaaddee achi keetti. Ganama lafaa kaatee hagana irraa buufatta laal muluu isaa osoo hin taane hagana irraa buufattee bishaan ho'aa gammoota jiddu kaleessatti nattee loomii itti cuunfitee gixxim gootee dhugda. Achi booda sa'aata akka turtee qursii kan kee nyaatta. Qursii kan kee. Tokkoffaa tiruu kan kee zayita garaa kan kee keessa jiru guba. Eegalee zayita garaa kan kee keessa jiru guba. Misa amma waan amma sin jedhe kana goota galgala nyaata kafiifa nyaattee osoo beeloftu rafta. Osoo beeloftu jechuudha. Eegalee kafiifa nyaattee. Wantaraata tarabbisanii hafeetu ani koonistirakshinii bara 2021 jechuun mu'ee mucaa harargee kana wajjin jechuun qaama isin baatii kana keessa boottan baatii torbaffaa baatii jaaffaa baatii torbaffaa baatii saddeettaffaa dalaga jechuun amma ho'a yeroo sanii rabbi namatti hin fidin indoomiyoo san bolcinatti baay'ate maali beeytanii hin dhugu. Amallee buddeena Itoophiyaa tokkorraa of eegaa rabbumaa jedhaati. Nyaata Itoophiyaati jettanii waan naggaaddeen karaa irra olii gadi hin deemtu kanarraa of eegaa. Wallaahi nama kenna wanni fixaa jiru waan san. Biddeenni lubbuu barkitti baatii fudhatee dhufa dhageettee. Wallaahi wanni nama kenna ajjeesaa jiru waan san. Buddeena Itoophiyaa jedhanii hoo naggaaddeen waan barbaaddetti bukeessitee karaan deemti dhuganiiti dhibee godhatan garaa keessatti. Barbaree makana yoo silaa yoo kuna warri Dubaay faatiin maashaallah naggaaddeen guyyaarraa karaa deemti. Maatii keessanii nama beektanitti daattee yoo isinii kennanii yaa Tokko asuu jira asuu laali asuu illee zaalaan jira fayyamanii irraa dhufu. Naggaadeen maal sifitti midhiisi haati tiyya yeroo lama shakakaaf dhadhaanaa qopheessitee hooleyyii yoo achi deemtu waa siin fiddu bar miqqanyaa yoo ofii deemte malee naggaadeen wanam tokko waa siin fiddu wallaahi yoo fidan si jalaa jijjiiratanii wallaahi si jalaa jijjiiratanii. Bataam jijjiiratan. Innante ID qabdanii waggaa keessatti harka takka barartanii biyya dhattanii waan barbaadan. Hukumaa fidatanii deebuu hin danda'a yaa. ID qabda barartee biyya dhattee torbaanitti as deebita maan rakkoo qabamaa. Akkas godhadha. Nyaata ruuzaa irraa of eegaa keessattuu waan akka biizaa bargar. Biizaa kana faa dhugan abiibti bargarii kana faa dhuganii wallaahi mushaakal haadha. Wallaahi wanti jettan kun hundi ana biratti amma anaasu yoo isin maqaa dhooftan kan amma. Jira keessa kiyyatti na hawwi gin waan nyaadhu dosinitti meema uf akka badattan ani waan kanniin kanan fayyadamu amma amantaan wanni qaama namaatiif barbaachisu waan giriin bakka giriin jechuun wantoota vaayitaamiinota garaagaraa keessa argattu waan fayyaa kan keetiifillee siif bu'aa qabaatu wanta biraa ammallee maal godhati fakkaate gara laafoo kiyya ganama ka'iiti yeroo hundaa fuula kan kee dhiqattee yoo kaate kuushaappii makana jechuudha. Diddama daqiiqa takka takka. Kuushaappii kana moo? Waan fi dhugaa rabbi galgala as fidii geemi waliin taphadhu kuushaappii buusi. Dhaagaye no kuushaappiin burcii hin balleessu kanaaf saayisii tilmaamaa dhiisa. Ifan dhagee asalxaan yoo naan jedhee kuushaappiin burcii hin balleessu abadan. Wallaahi kuushaappiin ni balleessa kuushaappiidhaafi haada wayii mana keessa kaattee kilaasa bakka haada amma haada san sirraa fudhadha haada akkanatti san. Smart. Maan illee amma waa'een sitti magara laafoo akkatti harka kan kee ol qabii dhaabadhu akkanumatti qaxxadhii dhaabadhu jedhe. No. Borcii yoo balleessellee dhagaa borcii yoo balleessee. Qaxxattee akkanumatti dhaabbattee laal. Gara laafoo borciin gara laafoo baay'ee wayii borcii badu borcii kalee irra bitaa bira gachiisa sanii miti bar borciin kan kee akkana jira waan ta'eef borcii dafee badu. Akka illee faaraa jira. Sina seeti sila akka waan dhalatti hawwattaru hedduu fayyaan qabdu. Badaan bada. Amma wallahi gaazaata dhiisi gaazaanni nusi afuufa humaan gaazaatuma kana dhiismee jalaa gali. Badaa rakkadhee sumala barbadaatiin amma dheengada tooba tana jaaladhee bitee yoo an dhaqee asii mastaa ofii guddaa bitee bara saayizii bal'aa bitee dhaqee amma saayizii biraan dhaabadhu garaan keessaa jette akka ijoollee waa kajeeltee aartee dhabdee dhaabatatti raftee kana dura wallaahi nasiib akka an gubadhe as daga furullaahi nasiib.
Tashaggiraa tokko. Qoy yeroo takkatti jechuun gara laafa qoricha sii kenna ka laal si baasee garaa kan kee kan takkatti hofsi godha lamuu jechuun nyaata kee eeggatta. Ammallee wannoo dhuge yoo akkasii waan akkasii san ofirraa dadhabdee jechuun hin dhiisu fe'ettee wanna si jedhe rijiimtiin jedhiiti googilii seen sarchi godhiiti bakka hunda jirti. Shaayii san barbaachisaa ta'e ruuzii kan kee waan barbaadde qaxaqqaxii shaayii san dhugi. Ruuzii amma isaa akkana. Rijimtii fi rijisteeshinii fi maali rijistarii dhiisiti. Suuraa asii kaasii ergi. Namni wani nan godhini. Googilii amma sarchi yoo godhe sii bayaa rijiimtiin jedhi sarchi godhi amma isaa amma. Giriintiin hidhaa miti. Rijiimii daqiiqaa takka keessatti ilaali. Ruuza wama barbaade nyaatee sa'a takka keessatti inni shintibeeti mattuuf arga garaam taa'u nyaanni. Namicha kan akka nyaate keessa dabarsite maalire? Nyaanni garaam taa'u jechuun garaa cinciisu nyaanni. Mushkila wallah. Garaan ciisu nyaanni. Adatuma nyaattee kaatuun abba liptoonii takka. Amma bar rakkoo kan ta'e waan ofii barii borci kanarra rakkoo kan ta'e namni nyaata ni nyaata kan eeggaa nyaatu nyaanni kun shaham ta'a yaani moora taasii gade. Kanaaf iyyuu borciin itti baabar. Foonuma isaa ammallee wanti maali beektaa? Maalaafaa ta'e nu jettee? Rijiimtiin jedhi barreessi googilii seenii. Rajiimtii enooti. Rajimtii. Tiin jechuun shaayii jechuun beektaa miti. Tiimi bitikattiidha malee. Isii tana laal. Itti galgarsiis. Royaal. Asirratti rooyaal jetti. Rooyaal rijiimtiin jetta. Isii tana jechuun bakka hundatti argamti. Kana nama afuufu gaazaatni kan garaa namaa nama gootu. Garaa kan kee keessa jiru hunda si keessaa miiciti. Wanni ati nyaatte garaa sin taa'u. Waan biroo tulatti bakka isin naan jettu barreessennaan. Royaaltii jedhee moo mushkila. Aslaali waan an jedhee barreessee naa ba'i ilaali. Royaaltii. Aslaali kunoo. Rajim aywa. Mee akkana qabe. Argee ramaa rakkisuun barreessi. Fidalii balleessitaa yaa gara laafu. Shaayii biroo tulatti bakka isin natti agarsiiftu osoo hin taane. Rajim. Maa kun akkanatti googilii keessa sii bayaa. Sanyii kanneen tun haadha fi haadha faata kun haala. Haadhi rakkoon qabu kaleeri. Akkan barreesse. R.E. Akkana agarsiisi. G.I. Amaa rekkoo bima takkitti itti hundi godhan. Okay. Isa qixxee kana? Mee eeyyuwa. Wallaahi mee mana keessanitti haati faatee ni kijibdi jettanii. Uma feeta nyaadha kana dhuga yoo garaa isin taa'e nyaanni sun. Daqiiqaa muraasa booda dhukkeen sirraa kaate. Akka nama heexoo dhugee kanatti ilaalu. Sila amma rooyaadhi dha'ee suuqa jiramaa suuqonna guuteera. Rajim jettee mataa nu nyaatte. Amma haadha ta'e nyaanni si keessaa dhumuudha moo borciin sirraa qannasuu dhagaa fi yaadni kee? Borciin sirraa qannasaa. Gaaziin si keessaa dhuma gaaziin gara kan mul'ata. Abboo kana dheeggadoo bitee galeen yaa meeram. Dhalalaaboo kan siin jedhe kana jarrabe. Ani sin baase. Ana siin jedhe kana. Yoo baatu aannan tokko jira aleen kadhama tokko aleen aannan sanuu yoo dhuyde baasa mogolee si buusa baasa mi kan barbaanne sinaa baasu sheexaan baasa itti ijoolleen. Amma duratti leemuun akkatti nama sanaa jedhanii leemuuna suphee akkatti bishaan waan dhugunaa jedhanii ganama hunda leemuuna kana bishaan lafarraa guuree makiina achi as deemtu. Leemuudhaan baay'isanii wanta garaacha waan achi deemtu fiigee dhageeffadhaame makiina achi as deemtu kana waan asii achi deemtu fiigee hin dhaqqabadhadhee asii duubaan fiiga makiinaan achi as fiiga. Laali qofa leemuu. Mana kiyaasiin kana jedhee achirraa naannee duuba saniin dhufa lafti naan zoortee. Nama fixu malee kanuma fiisu tokkicha dhagarree. Loomiin daangiffiitii sitti fida laal daangiffiitii.
ammas yoo argatte laal gara laafu annal waan ofii kiyyaa fayyadame laal waan wanni kun waan ofii kiyyaa fayyadame waan ofii kiyyaa fayyadame qofa ما لا فاتت waan kana yoo argatte wallahi kun laal waan kana yoo argatte naannoo isin jirta yoo jiraate warri gaazni garaa keessan jiru kiniina kana fayyadama نيكو كاربون kiniina kana argite أبو من كون كان نتكرر نجرنا أكثر بجيس نجني gara laafu waan ofii kiyyaa arge waan kana fayyadamina komadhu juuma takka fayyadamina komadhu أيه كان له سكرين شوت ولا كوميتي نيكم wallahi kun amma gaaza garaa keessan jiru isin keessa godha gaaza garaa keessan keessa jiru xum gazuu gaara gaaza dhiisuu qabdan kalaal gaaza kana Mee dhuddee qabi. gaaza dhiisuu qabdan kulo laal kana dhuddee gaaza dhiisuu qabda laal kana laal na komadhu wallahi yoo garaan kan keessi afuufame ni argita kana Yoo fayyadamiiti kaarboonii. habbaa takka takka fayyadam si himan seedaliyaarra takka takka fayyadamta laal an waan ofii kiyyaa fayyadame ganamaa fi galgala habbaa takka takka تكتا كمان لما مالك مسين إيش برجع ديرا ما لك أنا بجول لك bas كتا كتا أبي وقت وقتون يلا قبل namichi kun malaataan galatan beeku bar ada haka ada si barrise sura baru di waktu ya kau asal kau teh as qabi men jenne reega buqee disti ada kayak otak kerja kau dia kan tinggal kalah di show wayu isa kana fayyadamaati ni argitanii bakkuma jirtanitti wallaahi jechuudha na komadhaa achi booda juuma takka bichaa fayyadamaati habbaa 30 qaba ganamaa fi galgala takka takka liqimsitan nyaata booda fayyadamaa ture I don't know. nyata di se mana dari nyawa nyata di se hole yi Gara laafoo kiyya dhageeffadhu nyaata dhiisee laayivii kanarra oola asirratti taa'a. Wallaahi waa takka hin nyaadhu. Garaan kiyya haga alaal garaan kiyya kun akkanatti hanga borciin ta'e sun akkana na cabdee walirratti akkana na taate. warri mataa qulfii waa jiru dhageetta arafaate gaaza iraan kanatu barleessaadhaan borcii Tokko tokko akkas jedha baree nyaata daaka jedhan gaazii nyaata daaka. gaaza iraan singalle ka waliidhaan kaleedha ati mataa mayyaa sin qabu Dhaggeeffadhu kan waan godhe gara laafoo kiyya dhiisee habiibii kiyya wallaahi guyyaa tokko shaaworii seenee jiran yoo salaata fajrii waa nyaadhe hin rafaa asraa lafaa ka'a laayivii seenaa naskafee xiyyan dhugaa hanga salaata fajrii ammallee waa nyaadhe. Lees taataaf hin goone. Maal ta'e isiniif fakkaate akkasitti taa'ee mataa lafti Maatiif naannoo maataaf ta'a hin goone qo'aasi. maal godhadhe hir'ina dhiigaa godhadhee laal hir'ina dhiigaa godhee lafti naan martii lafeen kiyya kunniin hundi na dadhabee shintibeetii keessatti osoo shaaworii galu bishaan kan osoo gubbaa gadi gadhu wallaahi akka waan balaan tun itti buuteetitti akkana gadi rafe laal ofirra gattaa'ee gizee ka ulala shintibeetii keessa jira waan rafee kan jechi keessatti dammaqa wayna fakkaate. Ituma maqaan isaa maal jedha beektaa? Gizee asii ka'ee mana yaalaa dhaqeetiin doktoratti akkana nyaata nyaadhu ammallee kiiloo hir'isuu barbaadaa minaamina jedhee gizee doktor Oromoo wayiitti biyya kana irraa itti himadhu. Nyaata nyaadhu jedheen kiiloon qannasu nyaata nyaadhu rakkoon kiyya maali? Makiinaa naan jedhe makiinaa kana gaaza itti nattee yoo achi keette gaasiin suni keessaa dhumaa naan jedhe waan jedheen. Ati galgala nyaattee yoo rafte tokkoffaa yoo hin socho'in lammata yoo nyaata biraa ittiin nyaatin ka dura garaa jiru garama keessa qaxaqaxamee si ta'a naan jedhe. WhatsApp achirraa fudhanii naan jedhesi. Egalee gatii kana ta'ee fi nyaata diqqeessitanii sa'aatiin nyaachuun tokkoffaa dhiigni keessan akka dalagu taasisa. Lammaffaa qaamni keessaniif lafeen keessan akka jabaatu taasisa. Sadaffaa akka hirriba gayyaa raftan taasisa. Anaa dhafaa ta'e qaamni kiyya peestaalii ta'uu wanni garaa na nyaatu walaba qofa. Huccuma bitadhuu fi dalatii kiyya kana inni dhokatee baraanchi keessatti taree amma qabamuun jiru iyyuu. Wallaahi. Gara laafaa kiyya akkasi qaanfataa ture baraniin akkasi qaanfataa ture. Dalatiin maal fakkaatu kun amma uffata uffadhee nama bira dhaabadhu bilaashatti badee bakka akka harma nama fakkaatu kan tuwaxxarame jechuudha. Qaanfataa ture siin jedha baran qaanfataa ture wallaahi yoo wannummaan akka furdina keessaa wannummaan akka borcii konfidensii si dhabsiisu hin jiru. Qillaan. Muna libsi dhaggi
asitti yoo aan akkana uffadhe akkana afootti deeme qillaan irraan toloo garaatti argame jedha kootiin akkana majoollee xiffiin dhaanii waa atti ala bakaa wedduu wallaahi coggaratti. Wallaahi konfidansi si dhabsiisa. Konfidansi. Kanaafuu an ammoo alhamdulillah daddafee dhaqqabe daddafee Warri daddafee sitaappii tan kun sitaappiin faaxee malee Muhammadoon ta'uu jira yaaqi hudduu namatti baasa. carqii garaanidha kan kana kaan guuree. By the way an erga kaayiroo dhufee dammaqee dura ofirra rafaa ture. Lubbuu dura banamte re'aati dura biifti kaayyoo fi akkas kaachaa turte yoom waa'ee kanaa yaadni. Kan nama waliin arguu miti kushiinatti keessa ruuzii qadaddadeetumaan rafa yaddiseetumaan ofirraa. Ruuzii qadaddadee kan Garuu rafa. ruuzattiin si fayyadde haadha tiyya ruuziin si taateerti si galchite biyya namaati. Gariin meeqa qabda biifti mormaan akka ta'a gala seete ruuzi guuruu didda. Ani ruuza irrallee waan gara nyaataa ammuma ammaallee ofitti hin dabu walla ammuma ammaa kanallee killee baladiin bitadhaa aanan baladiin bitadhaa. Mana keessatti waan faayidaa qabdu kana lal googilii kana sarchi godhee nyaata Sila killee nama kufteran kun namni kun inni kuftera kun immoo borcii baaftera da'ummaan isii kun akkam akkami. Naa killee nyaachuun barbaachisaa. Killee killee nyaachuun zayitiidhaan tabbastee gaafa jettee faayidaan qabdu killee masluugaa Yes. ta bishaaniin danfifamte habiibi kiyya bishaaniin danfitee bakka lama addaan dhooftee Mari waan ofii shoofi. Timaatimii kiiloo tokkotti godhanii shunkurtii kiiloo tokkotti godhanii yoo fedhan baharaatii fa'aati gatti godhu jira. Killee ammallee laal nyaatuma mana keessa jaartiin kan ta'e gootu irdii mee maajinni meeshaa habbaa takka kaachirraa feetin jedhe filfila xiqqootti goote malee baharaatii amma itti dhuuban kana inni mataan isaa bashita. baharaatiin abiibti nyaatuma kamuu jechuun uummata gizee dalagattan filfil aswad kurkumoo bas. Kurkumiin sun hin barbaachisu warra gaxalitti godhata haa falligu No. Kurkumiin xabiini inumaatu danfisteetu yoo bishaan oowwaanu yoo dhuyidee Fuula keetiin bareedaa qaama namaatiif zanjabila walii yoo addatti danfiste dhugu kaasoo ta'e addatti bishaan maxxanfatu hidhatee malee Siigalee. kana waxii boora akka warra wanni warri Itoophiyaa tokko mee boora san noo jedhu san laala an jaaladhoon. Uummatotaaf taaf godhan. no akkasii yoo fayyadamte Kan kiyyadha. Isa amma akka jaartiin Gaafa danteen yookaan- hojjete hooma kanneen itti himadhu kurkumiin dawaadha. Yaaqinti yaadumatu xiqqoo isii nama jechuun No jechuun maashaallah kan hin beeku malee akka faaxee ammaatiif gobaziidha. Hooma kana daaki jedhini biti mana kaayiti daaki jedhini sa'aatiin isaan geessi haa fiddu wallaahi nagatti lufta gara laafoo nagayatti na komadhu. Amma garaa keessatti abbaan kiyya ganama lama siyaasni dhume. Jiini takka wani guddaa taate juumata akka bichaa fayyadamina laal. Eessi borti isinitti agarsiisu? Laa galatooma bibi galatooma. Guys, Wanno kana malee mitira fidiiti. Ani bari yeroo san maal godhe si fakkaatani. Sokkeetti kun mana kana jechuudha ka wanno kana ka chaarjarii haada wanno harkisan kana isa fidee yeroo hundaa gizee ispoortii irraa galuu gizee waa dhuguu maal godha qalamiidhaan tuqee mudhii kiyya kan of mattara. Hagam haga dabalee hagam haga qannase. Gaafa qannase gammada. Gaafa xiqqoo isii bakkuma san taa'e aara. Ammallee itti deebi'ee daakee dhuga. Isinuu kakadhinnaa himaa warri kafurtinnaa himattan kuni ani wannan fayyadamu yoo jiraadhe sharri garatti baadhee namaan deemu waan rabbiin kiyya naa guutu yaada kiyya itti madheetuma yaa rabbi naa guutadhaa malee galgala kana malee sanuma qofa hiitessee karaa gubbaa kawataan deemu makiinaa bituu barbaanna yaa rabbiin qabdaan dandeettaa yaa rabbi makiinaa natti biti allaqe kaatu. Kurkumiin maali irdiidha gaayis kurkum jedhamte afaan Irdiin garallee bareedaa dhugaa rakkoon qabu yoo shaftanii turuudhaan okeedha gin ani waxii booressanii namatti fidan ruuza Ta'uu qabdi booressanii taas biratti abiibi kurkumii argamfaa guuranii namni maraboonnummaan gariinu kurkumii xabiin fidatanii. yaa habibochi warri mana keessa jaarsa qabdan filfila baaraati makamiinuyyuu waan suuqatti daakamin bitinaati meeshaa xiqqaa mana keessa bitaati daakaa mana keessa fayyadama seet shitatu bannaata jechuun. Daakaa mana keessatti fayyadama wallahi billahi soogiddaa sukkaara alaarraa yoo bitte inam. dhagaye seetinatti ishtatti keessatti nu faate amma dhayte sadiq why chili borata sawi spicy sawi waa shakara Gara laafuu adda soomatti. zeni mianga alhamdulillah kanuma bakka seet mashitatti እንደዚህ ነው እስም በይና خلاص አለቀ Ammallee dhiironni jechuudha jaartii teessan jechuudha akkanumatti xilaa ol qabdanii jala seentanii ciiftaniitiin
jettanii bahuu bicha osoo hin taane waan isinirraa hirdhise das hin jenne itti himi yoo feete haa bultu yoo feete luka haa dhoofu. Haa kuttumaan reeffannaa kuttumaan menneqataa jirra ishuu yoo waan hin jenne hin dhageenye amma isaa. Itti hima niitii teessan mana keessatti hirdhinna jaartiin tantee mana keessa qabdu ittiin hirdhinna dhaggeeffadhu waan ofii rakkoon cimaan jiru dhiira bira yoo ka jiru yoo ta'e ka dubartii sanafsiisaa dhiira mataa isaati jaalattanis jibbitanis fudhadha. Wallahi dhugaa isin jedha hanga hoteela dhattee salluumii harkisaa inni barraadhaa fiddee dhuftumaarraa nyaatta guyyaa tokko harka dinnaan gaafa lammaffaa mana alaa ani garaa kana na dhukkubsa nyaanni alaa kun yoo sodaattellee siisteeme maal badabassaatii ani nyaanni alaa kun naan taane mee manuma kurkurnuu godhe waan gootellee wama ta'ellee ta'u manumatti waa godhe jettee sabaa himaan ittiin himattu lola malee. Achi booda jechuun isheen kaleessa barraadhaa fiddee iftaan illee waan biraa fiddee. Itti himaa mana xama tokko faatii dhiifama naa godha lafti sooma. Jaartii ofii tana daqiiqa mashaniif taap godhee ka'ee akkuma lukkuu kormaadha irraa dudda galee kana fujjira maali jaartii isaa afaan foolii qaba yookaan jaartii isaa bobaan foolii qaba habiibii kiyya itti himi yoo hin taane kootu jedhi shaaworii seensisii dhiqadhuuti waan kana tolfadhuu jedhiini yoo uumamayyuu ta'e wanni sun waan irraan banne ta'e mana yaalaa geessiti niiti tanteeti uffata keeti qaama keeti overgeem. Akkasi. Niiti tamteeti itti him atillee abbaa manaa kan keessa lafa luka caamma. Guys, ingiliffarraa. As biratti laali aada faate hin beekan malee jaarsaaf jaartiin bakka nyaata alaa kanatti tokkoffaa mallaqni isaanii miidhamaa fayyaan isaanii miidhamaa aayimiroon isaanii miidhamaa atiin haati manaa alaa yaa Mariyamaatiya si jammer jaarsi ammaatiif jaartiin ammaallee miidiyamaaf jiraataa ammalee kamtu dhugaan waliin jiraataa jira. Waan ofii waan wal jibbaniif hubeetta waan walii kaniif maamee obsumaan na dhaggeeffadha daqiiqa mashanii tokkoffaa jechuudha. Jaartiin yoo jaarsa ofiitiin waan nyaataa gootee hin kennin wallaahi billaahi jechuudha xa'aamiin qabdu. Tokkoffaa harka kan kee xa'aameen argina. Laal harka kan kee xa'aameen argina. Jaarsi kan kee laazim jaarsa kan kee harka kan kee kana osoma sarraatanyaayyuu qabaattee sarraatanyaan mana siyaa qulqulleessitu malee nyaata ofii hojjette kennuu ofii qabda. Kana nyaata kan kee nyaanne eessaan takka xa'aamiin kan kee maafii faayidaa. Siigalee saniif atiin durbaatiin intalaa yoo sarraatanyaas qabaatte yoo hagga feetellee hojii qabaatte biyya namaa kana keessatti amma ijoollee oofisii qabantu jira ijoollee hojii suuqii qabantu jira galgaluma akkas godhii talaajaan tole talaajaa keessa guuri biraalixi sa'aatii arba'attiin galtaa miti achuba gafuudha akkas godhii itti kenni siigalee malee jechuudha. Ammallee warri dhiiraa nyaata firiijii hin fayyadamina. Nyaata firiijii yeroo baay'ee dhukkuba kaansariitiif maaliitiif kan nama saaxilaa jiru tokko sana waan bilchaatu. Watii hojjetattee talaajaa kaattee hojii ofiitiif deemtee. Guyyaa takka yoo oole ni gaya overgeema biibii maaliin shuu. Laa ka guyyaa 4-5 teessisan san hin jenne. Fakkeenyaaf galgala dalagattee hojii qabdi waan ta'eef biizinesa biyya namaa jiranii talaajaa ofii kaayattee hin deemti. Sa'a arbatti hin galti sa'a arbaa sanitti amma fakkeenyaaf batalayyaa kun ramadaana fa'aa kana jechuun hin dandeessu. Siigalee san irra amma akkas yoo godhattee deemte qallaal bashitaanu. Habiibti jaarsa kan kee wannummaan ati dadhabdu hin jirtu dandeetteetiin wajjin bulaartaa miti jaarsa kee akkamitti dadhabdee? Jaarsa nyaata yoo hojjettaniif sukkaara xiqqootti qicaafi. Jaarsa waan gaarii itti qicanii keessaa qicatan. Amma warri jaarsi keessan dudda gara galeetiin ijaarraa dhiiraa hunaa godhaati. Sukkaaruma kaawwannaa kana hin jenne ani. Sukkaarri isin yaa galuu dalga. Warri beekuun beekaadhi. Waan gaariitti qicaa keessaa qicadhaa jaarsa waan gaariitti qicaati. Walaa dhugaatiin hin jedhe waan gaariitti qicaa keessaa qicadhaa. Gariitu jira laal waan ofii gariitu jira sarraatanyaa warra qabu warra aftaami ofii hin jedhu kana. Sarraatanyaa hojjeta nyaata jaarsi harka sarraatanyaa hojjete booda yoo barbaade sarraatanya sanuun fuudha. Ammallee dhiironni tokko rabbi jedhaa dhiifama naa godha. Maaliif jennaan isii ka harka isii. Dhiironni takka asii dhiifama naa godha. Haga sarraatanyaa sanii si hin bakka kanatti maaliif isiniin jedha beektanii jaartii tante sappoortii gochuun gargaaruu laddara dhaabachuun wanni akkas akkasii sun rakkoon qabdu. Tokkotu jira rabbii sitti hin fidini. Kushiinaatti gadi fidde ofii qishatee baratee miti hojjetate tirii kana darbaa kushiina laalee kuta. Hanga ofii hojjetutti kan ittiin tolle jira. Jaartiin nama sanii maal ta'a deemti beektanii farda maxaanaa ta'a deemti. Maxaana inni jala shunkurtii ciree barsiise qoxii tolchee barsiise kan isiin hojjettu gara hanga ofiitti seenee hojjetutti jaartiin abdaa sanii maal taati maxaanaa ta'aa deemti uf dagataa dubartummaa ofii dagataa deemti. Habiibti bari dhiirti takkatti dhiirri moyaa qabaannaan bari abbaa eenyu isa gadi hin qabu bari. Suula godhaa deema mana.
akkasii sun No. jechuun akkanumaan fuudhee ilmoo La babicha la irraa dhaluu fi isi dhaluu fi. dhiitanii deemuu osoo hin taane isillee dhiitanii deemuu osoo hin taane isillee ari'anii arrabsuu osoo hin taane kushiinaa geessanii tumaan iniinini shunkurtiin akkanatti caramaa timaatimni akkatti caramaa kun akkatti naqamadaniitiniin ji'a takkallee namatti fudhattu 15 illee fudhattu barsiisan malee dhiitanii deemuun gaarii miti ofii dalagachuun gaarii miti no bira dhaabbachuun immoo gaarii amma akka dhawattanii dhiirri keenya faaraa dhageeffadha. La dhiirri gariin mishaallee kan sooma dalaguu gaarii illee ni jira gara laafoo. Ila siila waan takka hin balleessina. Amma yeroo tokko tokko dhiirri keenya jaalalaan beeku nyaatee ciisuu malee jettan. Amma Muhammad tokko tokko faara nazala taa'ee haati faata sirri jettedha. Jaartii ta'e yeroo isiin kushiinaa dalagduu bira dhaquun qunxuutuun dhungachuun musuusuun maasaaj gochuun dirqama. Okay? Obboleessa keenya maasaaju godhuudhaaf shunkurtiin ta'isiin murtuu malee tantee garaa si hanqachuun wal dabar jaartii tanteen qommuutiin sukkuun hin jenne sukkuun. Shunkurtii ammallee gaafa isiin balleessite wayita isiin diiqasitti fiddu osoo hin taane yoo kushiina dheedhate mooyaan qabdaa miti silaafuu wayituma isiin si biraan geette tirii dhiiftee albee fudhattee kushiinatti fiiguu osoo hin taane yeroo san dhaquunuyyuu shunkurtiin akka sirraa'u yeroo maan akka wanti suni itti naqamu sirra godhamu yeroo maan agarta. Kanaaf yeroo nazala jirtanii wayita isiin nyaatu jettu dhaqaadha isa jedhe chigiree lamu kan naantee miqan isa garee lamu wallaahi laziim. No dhaquun rakkoon gara laafoon gara biraatti fudhata. Dhaquun rakkoon kan gara laafoon dhaqinaan jennee baraan. Hin dhaqinaa osoo hin taane. Beeku Muhammadoo keessa faaraan kun ammoo wana jaartii kushiinaa waamuu fiigee taree jira laal kootu arafaatti dhaggeeffadha waan jirtee kaatama kushiinaa dhaqanaan jettuudhaan fa'a. Xuru adellamu. Iddoo sanii miti laal gara laafoo anka jedhe bar jaartii tante waan isiin goote san dura dursitee dubartii takka wajji ciisuun duratti waan jaalattu waan jibbitutti himuun dirqama. Waan jaalattu waan jibbitutti himuun. Inni gimminaa gabba. Lammaffaa taree deebi'eetiin waan ufiifeetu barsiisuun sirratti dirqama. Waan ufiifeetu qalbiin tanteessifeetu. Siigalee amma gariin faatii keessummaan itti dhuftee soddaan itti dhufee soddaan saaloonii taa'aa inni kushiinaa keessaa distii waliin dhayaa jaartii wajji. Allah. Barate kaa kushiina fiigee. Anama kakkasi sun hojiin harkaa balleessaa yoo wallaa shunkurtii takka munu bira dhaabadhe rabbiin irraa haa eegu Atu mooyaan qabdu qaama lagartee wayita jaarsi si bira dhaabbatu laala atama mooyaan qabdu bakka akka rabbi sitti maan. Gara laafoo wayin kijibaa wallaahi kun rabbitti kakadde asraa kanaan nan gahin yeroo abbaa manaa kiyya na bira jiru algaafuun beeku mana haruun beeku Bakka mooyaan qabdu. buddeena hojjechuun beeku. Rabbitti Waan akka mooyaan kamiin qabdu kana bakka ilaa. La lamma. Dhageeffadhu kan na baasi hojjechuun beeku maaliif yoo jette ani amma haadha kiyyaaf abbaa kiyyaa wali yeroo guddadhe sanitti wallaahi faazarii mana jiru takkaa xoroshoo bonyee hin beeknu. Dura waa hunda xumurree sa'aatii faazariin galee wanni hundi qophaa'ee jira. Gisee isee mana ol galanitti. Yeroo faazariin mana jiru innis achi gadi taa'aa asii daaraa tana bun yallam inni bahee erga inni bahee booda qulqulleeffanna waan qulqulleeffanna. Hin baranne jechuudha. Isa achi dhiisee ta'eetiin nan baranne hin beeku wallaahi hin beeku. Gisee inni manaa bahe hanga waa hunda geessi kalaas. Gisee inni mana gale an ijuma isaa keessa laaluu bicha isumaa wajjin gangalachuu qofa. Suni kabaja abbaa manaatu sirrii ta'ee garuu amma akkasumatti kuni kabaja. Respectii jechuudha kun ammoo kuni waan irraa paasatti deeggara garuu maaltu jira bakka kanatti konfidensii waan jedhamu jira kabanya akkuma jirutti ta'ee ofitti amantummaa fakkeenyaaf amannoota kun fakkeenya keessattuu amma duraan fa'aa hin agarraa Itoophiyaadhaa baadiyyaa guddannee ani dubartiin oyitee qottee jaarsa hiike beeka fakkeenyaaf oyitee qottee dhaga'ee shakak jaarsatti qottee jechuudha wallahi nama hiike beekaa. Dhiirri duraanii itaa waqeenu. Ammallee jaarsarratti jechuudha. Dubartii mana hartee jaarsarratti mana akkamitti jettu kana jechuudha. Daaraa fa'aa hin beektan namni keenya Itoophiyaa kun waan akkanaa kana fa'aa akka waan waliin laallata. Waan akkanaa kana dubartii qaxaqatu baay'ee agarre. Garuu maaltu jira? Wanti atamatti kun silaa dubartiin beektee gootee kabaja abbaa manaati jaalalcheetti uumu. Isa biratti algaa afuun hudduu akkana gootee. Harba utuma jamani tantalattaltee ndum xuru አይደለም እደግፍሻለሁ garuu ኮንፊደንስ jechuun maali waan gootu san sodaa tokko malee dhibbarraa dhibbatti gochuu jechuudha
akkuma ta'e matti kana dubartoonni mooyaa qaban jiranii yoo ati kushiinaa tosseetu shunkurtii ciruu hin danda'an. Dubartoonni mooyaa qaban jiranii yoo ati tosseetu nyaata hojjechuu hin danda'an. Dubartoonni mana tolchanii jiranii yoo ati teettee laalte algaalibsii kana 10 achiin gaffuuftee asiin qofa irraaftiin jiran. Kun sirrii miti. Waay konfidensii godhachuudha bakka. Isa wajjiniin dhiini kee waliin fudhan jechuun soda jiraa beeku waan akkas gootu waan san. Wallaalumsaa mi soda jira. Itti himaa jedhee bara laal itti himaa niitii teessan hin sodaatinaa rakkina isii hin qabdu fees tuu fees baasaa itti himaa rakkina ciisa siree qabdi itti himi. Itti him rakkina ciisa siree qabdi kana nama gargariin faati. Haadha faatee bakka siree tana keessattuu ijoollee teessatu madhiisaame nama muraasa ta'e malee madhiisa. Eegaa ati itti himachuu qabda kaabar itti himachuu qabda. Ittuu himuun barbaadu ijoollee ta'e nama takka odoo itti himuumi albee keessa dhaabdee itti jallata malee ijoollee ta'e sirrooftu nama muraasa. Ati illee jechuun abdaa kiyya akka inshaalla roostaraantii irraa fiiddee dhufteen caammaa achi baafattee isii waa takka quba hin qabne tan akkuma korbeessa abbaa kiyyaa obobsuu bichaa osoo hin taane achi dura wantoota barbaachisan hedduutu jira. Sigalee wantoota barbaachisan hedduutu jira. Faatee amantee dhiiftee abdaan ammaa kuni kaampaanii keessatti chaayinaa fi warra adii sanii haa tolu osoo telefoon akkatti ilaalu arganii guyyaa akkara sanaxalee fi tabiibti. Abdaan ammaa handa'uun riileeshinii biroo eegaluu barbaada. Abdaan naqqeera isin bira rakkoon jira malee. Habibi kiyya mi'a keessatti tokkotu iyyuu dhiyoo tana jira. Habiibti. Tokkotu dhageeffadhu. Ijoolleen algaan maggaarajaa kaampaanii beektaati algaan akkatti jira laal algaan akkatti jira. Ijoolleen deemtee algaa kanatti maggaarajaa godhachuu eegalte laala zabana kanatti hin beektooti. Amma gargariin faatii bar jaartii tana siree gurgurtaa. Ijoolleen laal qeerroon warri kaampaanii kun of course dha irra nazala. Sireen tun jechuudha laal sireen tun jalaa deemti inni sireen jalaa deemti isiin siree faana deemti inni isii faana deema. Dadhabe kalaas jaartii wajjin rafaa bule. Dhaala abdaan ammaa gobatee. Abdaan kan duraanitti malee kan ammaa kuni XX Elli itti naqee saayizii ilaalu tolchee baratee jira. Habibi warra durii sanuu wayya warra durii warra birdilimsii. Kun amma bara XX yaa FB gubbaa dhufaa ijoolleen baay'een yoo ati FB kana dhaqxee ilaalte namni liivii sirriitti hordofu ijoollee kenna waan kana. Wallahi amma tadii caalaa FB meeqarratti argani. Laayivii kun liivii irratti eegale uummanni deemee akka duraanii viidiyoo wanti gadhiisuu dhiisee laayivii gubbaatti fataachuu eegalan jechuudha. So ijoolleen amma abdaan goobazii ta'eera faaxonni waan naqqaata waa lama sadii isinitti taa'imu. Faaxonni teennaa dhiqannaa jennaan dhiqattanii illee cinaan homaan jettanii dibadhaa jennaan kaamira tartanii karattuu tartanii homaan jettanii rakkoo miti. Jarana haawwanni teena duraanii hin beeytanii saawundii qabdi. Ta'ammaa tana indoomis saawundii keessaa balleessee miirumatu bakka hin jirre hin beeku dhiifama irraa ta'a. Habibi kiyya dhiifama narraa godhiiti dhageeffadhu saawundii gariin bar rabbiin kiyya dhiifama naa godhu. Haa innummaan bakka waa miirummaan dhiirummaa wayitti argamu jettee gargariin fata isiin inshaalla lafeen isaa faquuttee iyyitu iyyisiisaa bulee eda jabaan kenneedha garii nama inni san wayya tama miiruma isaa eeguuf haga saawwanti keessuun gobaziidha wallahi haa namichi waa fedhe bukeessu gabba'ee sun amma gobaziidha na biratti leenca amma eessi taaka goommana bishaan keessa bulee limjatu tanaan maal jenna. Lafee irree kana akkana qaqqabee kan lafee dhiyyisiiftu kana jechuun garii baatee kun mormi kun keessa qaamni isaa kun akka sibiila nama waraanu jiraami isiin kaayyisiisu san inni ammoo dhukkee irraa kaasee bareeda namitti. Haadha faatee san isii wayyaa bara akkasitti inni gabba'ee warwaachisa bulee jechuusa wayyaa wallahi dasiin. Wallahi. Sawayya fagoo walitti dhufan. Garii namoo kan isaan lachuu jiga iyyannu jira. Isiillee lafee isaaniitti waraanee innillee. Akka wantoota dhiirri ni yaa dhiirri bari haasaa baay'isa malee iyyuu qabu. Dhiirri yinaan dubbiin badan jettu ree. Ijoollee maqaan hojjetan afaan dhala mana mooraaf wallahi. Konkoota takkitti haati faata kan tattee dhiibboo booda galtee lukkii booda dhiirri haasaa baay'isaa. Doowworii minaamin waan akkanii kana fayyadamu malee maayiluu maayisuutii minaamin akkanii kana fayyadamu malee haadha faatatti jedhe feemasi jedhatanii booda galgala galtanii sagalee kennitanii ijoolleen waraabee akka maqaan nu nyaatanii. Wallahi be careful.
kun barnoota rakkoon qabu. Eetti murtinu. Eechi bineeldu. Mariyaamaadhaan dawaa qabdaa jedhiin lafee ceeku kanarra na gubaa. Ijoollee taaptaa godhaa. Warra daleetti jechuudha. Sirriitti mana kana ol kaasaa. Kun timirtiidha waan takka wanni balleessu tokko jiru. Warri asirtanillee haadha faaxee bira jirtanillee hundi keessanuu lootoriin kiyya gaafa guyyaa ramadaana kan 28 bayaa kootatii carraa fayyadamaatii warri muruu barbaadan mura. Okay? Arraboota Asumaan guyyaa. hordoftoonni alfaatee anallee jechuudha warroonni dawaalee garaagaraa barbaadan biyya kamuu jiraatanii na biraan Keeri inshallah. Mucayyoon si gaafataa jirtu sun wasaappiin kiyya ammaas ma jala jira baa'uu jala jira liinkii wasaappii itti argachuu ni dandeessan. Mariyaama amee rabbeerii hojii dhiiraa naa barbaadi Dubaayin keessaa. Hojii dhiiraa jettee Obboleeyyan kiyya takka waliin mataan na lukkubee haadhatiyya wallaahi. Maal abboceen kaan akkanaa. hojiin arganne maal boo Hojii argatanii kaampaanii isaan dura hojjetan sun cufamee hojii irraa bayan. wallaahi yaa Allah. Na jibbisiise hancii wallaahi billaahi aaree gubadhee fakalee safa gara biyya galaa deemaa jedhee. Meesitti maa garuu na dubbisi yoo dandeesse. Hojii amma illee dhufaa jira. Hojii wannoomee ilaali na himu. Hojii Inshaallah. jibbee hancii hojii wannoomaa iyyuu. Dhugaa hin ulfaata. Sanuu ijoollee bade daa'imman ijoolleen daa'imman xixiqqoo sun faa garaa nama nyaatti dhugaa. Habiibi taa osoo jedhu giddiidhaan qeeqilfatanii biyyaa bayanii kun akkana mataa na ho'isan. Ulfaata dhugaa rabbi. Mee naa bilbili yoo asirraa buute. Taa osoo jedhu mataan na ho'ee. Anka guddaa ka obboleessi kiyya ka guddaa danta dhabeessa dantaan qabu dantaa ofii jiraata. An ammoo achi as taa'ee achitti gubadha isaanii wajjin. Xixiqqoolee sanniin jedhi malee guddaan waan jedhu waan ta'u inni. Noo sun guddaan yaadi chiikota qaba. Chiikonni akka tuyyoom isaa nyaachifte tunqursi nyaachifte. Isaa miti an xixiqqoo sanniini. Xixiqqooleen sunniin wallaa ijoollee biyyaa bahuu hin qabne. Inni didanii bayanaa fi didanii yaa'anii. Fakkaatu kaa dubbii yoo baree gizee namni asii taa'ee akkas jedhuun ittiin fakkaatu garuu yoo keessa Ammoo nama amanuu dadhabe kun wanni anamma achi dhaga'u birrii 700 nyaatanii ka'anii fuudhanii ijoollee akkasuma koonistiraashinii achi darbanii guyyaa 2-3 oltee achi as deebiti birriin sun. Haadha faaxee girgirri dhiisitiin obboleessa shittoo dalagaa danda'e. Digdiisa dalagaa gad jedhee dalagaa ho'an ta'in malee ho'ee as deemaa jira amma. Hoyyoo shittoo waa bakka aduu keessatti hojjetaa miti. Yoon dalaga ta'e mucaan godhanyaa kiyya akka jechuun qarshii rakkoon qabu. Qarshii guyyaa afurii ana masuul afuriin booda garuu hin deebisu gurbaan. Jechuun hojiin sun hojii bareeda yoo ta'e maal godhuu deebi'anii hojii bareeda jechuun yoo ta'e qarshiin isaa bareeda yoo ta'e. Ila haadha faaxee dhugaa sitti immoo dhiifama. Har'aaf kalee hin beeynu waan hojjetaan hojii kiyya hundaa hin beeyta. Kusinarraa kaasee gaalaatitti tooppi gilaasa kan hojjedhu gisaa waa hundaa hin beeyta. Ijoollee nama dhufan kun alga barbaadan. Alga xiqqooma isii dhaqanii dalaganii fataadhanii deebi'anii akkasumatti bakka alfiriis bakka godhaa haasa'u yelloo. Hojiin kamuu hin ulfaata biyya kanatti hojiin kamuu. Biyya kanaa biyya kamitti hirribaate amma 24 hour yoo rafti ulfaatu duuti kun sun dhukkubu qirritiin sun dhukkubu. Indee akka baratte wanni martuu bara nama fakkeenyaaf wallahi eda halkan xiqqishuu rafee xiqqishuu sa'aatii muraasa rafee sa'a lamantu halkan keessa rafe ka'ee hin rafne subii kana bahee reefuu galee reefuu xiqqishuu gachiise sa'a 12 akkas gachiise sa'a tokko falakkaa irraa ka'e kalaa sa'a laqee rafama bokka dhumate. Namni kennaa hojii hin barbaadu ijoolleen teenna. Mana taa'anii bar hojii kana mana keessa michooti isaan barbaadan mana keessa taa'anii hojii kana bakka hojjetu. Sa'aatii meeqa akka hojjetu damoosni guyyaa meeqa akka kennamu sa'aatii meeqa akka kennamu anything waan kaampaaniin sun qabu guutuu mana taa'ee fixuu barbaada. Yoo kan ittiin himin Sun baruu gara laafoo bareeda bara amma sun fakkeenyaaf bareedame si morma bareedame anna mojirra ture bareedame akkamitti onaan jette fakkeenyaa fi iddoo bultii hin gaafataa raatiba ofii hin gaafataa okay salarii jechuudha.
sana booda bakkee ishee gaafatu beeketu adeemu gin waan biroo oduu sitti manii sammuu kee mansiiftee hin dandeenye jechuun qeedaa Maal gaafadha yoo biraa raatii bakki meeqatti kennamaa akkamitti kennamaa sa'aatii hagam hojjedhaa bakki eessaa asfallaaginu. mee fakkee qo'e sa'aatii hagam hojjedhaati ati takkitti hojjeta adda hojjeta ati kaddamadha waan namni jiru hojjetu hojjeta sa'aatii siif kadhate namni jiru sa'a 12 dalagee birrii barbaadda sa'a 12 hudduu furee hojjechuu qaba abbaan sun inni mangistu noosu. Argee baraan baruun qabaa siin jedhee barbaadu maal qaba. barree wanni baru tokko hin jiru namoo homa namni jiru hojjeta kalaas maal bara. Sumayyaa dubbisi WhatsApp Wallahi. illaa baa'oo jala lubbu. Inde jireenya biyya ormaa dhufanii bara. Jireenya biyya ormaa dhufanii bara gara laafoo. Jireenya biyya ormaa dhufanii bara. Nama fakkeenyaaf hojii biyya ambaa arabaa hojjedhe keessatti mana madaamiiti ijoollee xixiqqoo qabdi. Ijoollee nyaata aadiyyaadha. Takka nyaata guddaadha deemeen beeku deemeetuma dhaqeetuma nyaata gugurdaa hojjedha malee gabiisaadha fotaayiraa halawiyyaata minnaamina kana dhaqeetumaan hojjedha. Bakka yeroo namittiin sabaayii namittiin haa ta'ee jedhe keessa gasseeneetiin hojjedha. Seegalee keessa gasseenee hojjedha malee takka xabbaa ka jedhee deemee hin beeku. Garuu haalli namitti sun matan na buunaan googee waan yuutuub na sarchi godhee waan barbaade dalagaafi siigalaa miti tokko san lammaffaa hojiin kun maali isaa meeqa hojjetamaa bakki bultii eessaa jedhanii gaafatanii deemuun dirqama nama hojjechuuf deemuuti. Maal sa'a fakkeenya wanni sa'a hojjetu maal mee fakkeenya fi sa'aatii kun okaa. Maala nabi maal saana qoraachuu maal nama ajjeesee biyya bahe gara laafoon jedhin kaa maal taate rabbi jedheeti. Kaachuu jechuun nama ajjeesee biyya bahe. No, acha jiru nama ajjeesee biyya bahe osoo hin taane ani hojii an danda'utu jira hojii an hin dandeenye jira nama baran maal gaazaan hojjedha nama ani. Fakkeenyaaf hojii waa ol fuudhu waa gad deebisu onneen keenya danda'uu dhabuu danda'a. Qaamni kee bar wanni hunduu wal madaala. Sani immoo sa'aatii hin gaafattu fakkeenya wal keessa laaqin haadha faate seeran dubbadhu. Humni kee nama tokko wal qixxeebisaa. Kiiloon ol fuudhatu dhabuu dandeetta saa. Fakkeenyaaf hojii mashittoo san fakkeenyaaf ka kaartooniin fuudhanii jira, ka taa'anii ashaganii jira, ka kaartoonii keessa naqanii jira. Atiin kidaanii asitti qaqqadaaddu kuni kaartoonii keessatti hin daraaddartu. Nama birootti kaartoonii keessatti daraaddara. Ka kaartoonii keessatti daraaddaru sun immoo fuudhee tartiiba wal gubbaan naqu. Fakkeenyaaf ka kaartoonii ol fuudhu sun ulfaachuu danda'a waan ta'eef hin dandeettu akkas gaafachuun sirrii. Sa'aatii garuu humnaan hin daraytu. Sa'aatii ol hin daraytu humnaan miti. Okay? Gaafa filannoo akkasii bar michootii filattee wallahi Eegaa bargara laafu laali amma maaliif amma fakkeenyaaf anama mana madaamii yoo mana madaamii tiyyaa dhaqee araba bira takka arabni jibbitee ofirra na baafteen bitu anatu iyyuu tooftadhatee araba biraa ba'a malee akkamitti ilaali hin dhaqaa madaamii tiyyaa wal bira teennee walitti haasofna ganama sa'aatii jaha akkaataa yoo kaate kana gootaa naan jetti galgala hoo saamee qarrafaa jedhee gaafadha galgala sa'a 10 takka walakkatti raftaa naan jetti. Kuda takka walakkaa kiyyasan dachiin ibisa minis yoo waliin buutan. Ati takka baraadha faate ati takka mana madaama hojjetaa takkitti itti gaafachuu qabda. Kuni kaampaaniidha. Nama 50 nama 60 nama 40 hojjeta. Sani kaakaama namaa nama dhabsiisu sani bargara laafu. Wanni nama osoo adda. Bakka adda kee hojjettu sirriidha. Hojii dhuunfaa sirrii. Hojii kaampaanii fakkeenyaaf sa'aatii namni tokko sa'aatii 8 hojjetee tokko sa'aatii 4 hojjetu. Hunduu sa'aatii fakkaata hojjeta. Kanaafuu barsiisera waraqata kan kee irratti bar nama kenna tokko harreetitti wal gurgurata akka harreetitti dalaga malee waraqata kan kee irra sa'aatii hojjechuu qabdu. Eessatti hojii maal taate? Unkaan kaddaama biyyarraa fidan sa'aatii 8 hojjechuu qabdi kan jedhutu irra jira maal taate gara laafuu irra jira. Arafaa ta'ee kaddaama hojii dhuunfate hojii kaampaanii tokko sa'aatii kaampaanii namni tokko itti baanan hunduu oovartaayimii abbaan filaagootiif hojjetate malee. Okay, sa'aatii 10 kaampaanii tokko sa'aatii 4 hojjete 4 hojjetee baakkuun 10 hojjete. No, adama sa'aatii gaafachuun qabanii dhaqanii tumaan dhiibuu qabanii. Michooti ati taadaati namni as taa'ee ati fakkeenyaaf hojii tokko ta'eef gaafii 100 na gaafatte maraataan akkas taa'ee gaafii 100 sasaraddaa oolu. Gaafii 100 maati gaafadha mindaa ji'amee akka ji'atti hin dhaaban kan isaan waan lama sadiitti hin dhaabani wanni isaan sin gaafanne haga distiitiitti wanni isaan sin gaafanne hin jiru. Inde maashinaati kan. No, laal bakki bultii isaanirra moo anarra. Nyaanni hoo isaanirra moo anarra kun dirqama laal. Lammaffaa taree deebi'eetiin sa'aatii meeqarraa haga sa'a meeqaa hojjetamaa kun dirqama sarratanyaan qabdu gaafachuun jechuudha. Siigalee dirqama. Boqonnaan jiraaf hin jiruullee gaafachuun dirqama. Yoo jiraate yoo hin jiraanne hin jiraanne.
إيه كيست ألقى فتنا يعني تقوم له وجدت شو برباد ما عرفت ربي يرى ألقى متي برجر لافو يسي ورا ألقى كان وصل ورا يزول لك أنت في تعبيب تلاقي نمني أنا ركعت اللي أستعيب وكسكوني نما تبيكات وتنام كوشينا كسر كان ساعة لما تلي تعاطر يعني أوكي gara laafo hojiin kun shiinaatiif hojiin kun walitti hin dhufu bar fakkeenyaaf koonistiraashinii كلهم gabbuuteetiin نقدر namni نتابع dhagaadhi وانا نندلقين نجرو إمارات كيست وانا أن هندلقين imaaraatiin keessa qonna imaaraatiin ati dura إيه akkas itti hojjetaa turteef imaaraatiin ammaa gara يلا kaatee وانا قاعد تكون جرو دوم أما كأبنا جريرو أما كإمارات باتي شنجاتور بكأبنا قبدي ويتنلو فساني باتي لما صديقه فكأبني أجدو من إبدا ما صبدن إسني ورد برتي كان أبر ورد محمد هجير أوجي أكماتا ممرمتو la la كانت la والله إسني Muhammad hojii namni dhoofuu fi Muhammad mitiidha waa nama kadhaabachuu fakkeenyaaf dhoofee dubartiidha. Ammallee gara har'aslee laafoo borillee gara laafoo dhagayeeti jechuun gatii mana taa'artuuf jecha akkasitti murteessuun sirrii miti laali tokkoffaa sa'aatii 14 hojjedha yoo ta'e mindaan kiyyaaf sa'aatiin kiyyaa an irratti dirqama si gaafachuu waan namni garba sa'aat qoxoroo masaaladam waxxiroo sartoo ከዛ መቀየር ነው አለቀ ilmi dhiiraa Isaraalee osoo eenee guddaa hin gina bakka immoo ansi dubartiin gaafachuu ilmi dirqama dhiiraa qaba. hojii kamuu gatii itti kafalee waxxaree hojjechuudha dhakaa cabsaa turre nu Laa sa'aatii 14 hojjedhee birrii 500 fudhadhaaniin maa biyya biyyattiin galee lafan qotu. biyyatti ada waan dhagaye haarafaata dhagaye muhee mangistiidha dhufee obboleessa qoy beerama qoy homesii beektutti maa dhiisinatti homesiin qofti beektu namsi wal beekna waan ta'eef muheen mangistiidha muheen goobasiidha nama tokkotti kun muheen kun jechuun har'aa makiinaa qayyaree akkasii harakaata godhee of waraabu kun wajjin dhakaa cabsaa turre dhakaa sa'aatii 8 biyya kanatti dhagaye wallahi haarafaate baatii 7ffaa miti baatii 6ffaa miti baatii 8ffaa miti baatii 9ffaa fi 10ffaa ijoolleen biyya kana jirtu hin beekte kan dha'u karaa makiinaa qonforaa turre gaafadhu karaa makiinaa asfaaltii guddaa kana madoosha akkatti karaa takkaan qara qabu Itoophiyaa san ta'u zayitii namaa qoodan haroo nama qonforsiisan takka isiin karaa qonforaa turre ብዙ ጊዜ አልሰራም ተቸግሮ ነው የሰራ ረከነ ወጀኔ ወሰን ኦኬ አቺ ከኤ ማሽና ጅራ ማሽና ከቶ አራፉቱ ማሽና ከቶ ኦፋ ዋና አዋሬት አከሲት ራከቶ አራፉቱ ንጅራ والله مؤاذ تم بيتهم كاما أكاد في انتظر يكون إذا أصلا نوجد دوش نحن من تري إيسيه أكيد نياتا تنياتا دابته نياتا غافر نياتا دابته بكماشينا سنقول بعد دابته نياتا يو أكترا موديرة كيشو يسي أمانا لتي دياتي يو كباته وامي نمني سنة دابته رافودي وانسان راتاها إنمو لكا قباتا نياتا دفير تلقا فينشان شنتبيت يرو ديمو نما تبيت ستمرر غفردو شنتبيت يرو ديموتي نما اتوامي شنتبيت يوكر وان ديمو ننجرو حبيبتي أكاسي دلائنيك أيرمني أسكين نمالي نمني ألقى أما سنجد تنكات أسكي توكو لينزل Algabaa fi gara laafoo fi عرفات الأبد أنكر سندقرو فكيف نما مكان أما كان ساندو بيكرت نما يمول النجرة نما مول نما جين كابين يكابو ورسيهم بيك نارجان كابو كاميرا هنغرتو غرغر هنجدو نمي تشنات اللي سلامت هي ريس غافته وقال مر اللي هي ريس غافته بليس غافته نما توفتو وقا سديتي والهجيني درجاته رفان فتنة تيمي والله بالله أرجعوا بيكرة تبقى كبينيتي مليون تكو ماكينة في كتة كبته ودي بموتهم ما نعرفه هي ما تكابه هي ما أوكي هي ما تكابه أرسي بري كم أقول أشياء كم دينا مزوكي تنارجع نعم نقرأ إنساف الدمال وجدت في الدنيا قاعدة إني مليون كبته دي بدر دمكناتهم سرطان إثيوبيا را كامباني كابونا كنا قوتو في بكفر وزارة هابتامنو guyyaa tokko namni gabbeessa matee hin beeku garuu akkamitti as geettee jetteen si kolfisiisa wallahi waan isitti himu qalladdaa jettaan maa qalan akka as geennedha waggaa 2 waggaa 3 iddoo hin taane birrii 700 dalageetti namni sun gin zaaree haftaam no ilaxxaxee no kanu akkanumaan kaameera banaane haay chaap namni jedhu kun yellam hin jiru namni hunduu hin beekaa ijoollee isa gara beeku laafoo fi gabaar laal gara laafoo wanti fi dasiin wanti kana boorko dharama malishaa dheessee as dhufe kana maali isaati ani aldaggifamu No, gara laafoo fi dhaggeeffadhu laal ati amma hojii hojjechuun laal hojiin hojjechuun namni biyya bahee tokko irratti dirqama of course irratti dirqama garuu ani eega miidhamuun kiyyeen oolle birrii sanittuu obsaa mallaqni an achii argadhu sun wasaanyiidha
Fakkeenyaaf sa'a 14 hojjedhaa. Mini Mallaqni an argadhu wasaanyini karoora keetti malee birreecha argattuuf namni nama sitti mekuni wallahi maqaa isaa dhawna ulfaati malee yoo barbaade WhatsApp hin gaafadhe sitti muu danda'an. Wallahi dhibba jaafaan dalagaa ture naan jedhe hojii kabbaadi bargaran laafa bar dhibba jaan dalagaa turan yeroo san dallaalli amma si mulqatee si biraa barandaa si gatee dubartiin kaartoonii kattee karaa gubbaa raftuu hin jiru. Ate arafaate na gara jale kaayiroo teette gimbitiin hin deemi kana Amma meeqoyi ooleyyii baara gubbaa kana yaade sitti faatee huccuu kana wajjin zoora wala nutti ni miniiti. gara laafa waan dhageettu gara laafa ofii gaaddisa teettee nama aduu keessa dhaabuudhaaf hin rakkatinii dhageettu. Aduu keessa dhaabadhe dhufe bakka dhaabadhe isaan dhaabachuun dirqama isarratti. Kalaas. Bakka itti dhaabachuun dirqama ana si birrii 1,000 kanfalee achi dhaqeetiini achi ammoo baangaal immoo kana dhiibdii dachiifisamii walii hin beeku mallaqni an fudhadhu doola birrii Baangaal illee Paakistaan fudhatu ibidee bira tarree isaallee itti dhiibanii. Taadaa hin jiru ka dalla Oromoodhaa fi Paakistaan Suudaan baangaal nyaatamuun hin jiru ka amma baangaaliidhaa fi Oromoodhaan nyaatamaa jira gara laafa maal qabde. Laala. Odoo seera qabaate dhugaadha bar seeraan qabu bar seeraan ala fidamee namni akka horiitti gurguramaa jiruu fi gizee keessa walitti Arafani kaarafaate shira faadhiin firaasha bitaa fira faadhiin Dee maal taata rabbi jedhaati. Ishi mee birri ma fudhattan kana maaliif akkaawuntii irratti hin fudhanneeti maaf harka fudhattan. Akkaawuntii irratti akka yoo fudhattan akka yakka ta'e ni beektaniif saniif. Abbicha fiddan irraallee qalam asiillee qalam dhiisi gara laafaa kuyya waa hedduu dhageessa. Arafaate dogogonidha biyya kanatti anam fakkeenya yoo barbaadde akkaawuntii sii kennaa birrii agafeet akkaawuntii kiirratti galchi. Yakki wayitu hin jiru. Mee rabbii jedhi sooma qabda. Ila ijoollee kanaan asfarareena yakki wayitu hin jiru. Birrii 100 sanarratti galchite. Hin sodaatan jettee 100 biyya kanarratti galchi biyya kana keessa taa'i. Sirraa fuudha. Deemna akkasas akkatti si kawaluun beekan. Mini masfararaa. Okay, shi dhageeffadhu gara laafoo. Please tanaaf jecha na dhageeffadhu. Dhugaa dubbadhu garuu bakka kanatti. Namni tokko Itoophiyaa irraa dhufuudhaaf 400 yookaan 350 baasee dhufa. Okay. Gaafa fiddanii kaampaaniitti kennitan sani namichi kaampaanii irraa dhufe fakkeenyaaf ijoollee konistiraashiniin biyya irraa dhufte firii fiizaa osoo hin taane karaa kaaniin dhufte jechuudha. Birrii 300 gaafa kanfaltee biyya irraa dhuftu kana mallaqa Itoophiyaa irraa ijoolleen kanfaltee dhufte kana namni isin fiddaniif kun quban qabu. Inni maalitti beekaree mallaqa kana cufee jiratti hin beeka. Cufee jirallee ammoo. Akkuma fakkeenyaaf amma madaamiin gizee na xalabattu waan barbaachisu hunda biiroo Itoophiyaa san keessatti kanfaltii anaaf barbaachisu hunda fuul kanfaltii bitaa mirgatti cuftee ana xalabatti. Boollitii Itoophiyaa tun hin guutamtuu mitiiree ana irraallee haarayatti birrii nyaata. Siigalee. Ani maaltu na keessa jira birrii Itoophiyaa baasee dhufe na keessa jira. Madaamii maaltu keessa jira birrii asii baaftee ana fudhatte kanatu keessa jira muka na dhiibdisiin illee. Anillee birrii Itoophiyaa baasee dhufe santu natti jira kaansarii mataa godhan. Siigalee namni kenna wanni miidhamaa jiru tokko kana wanni kuni namichi amma fakkeenyaaf warroota ijoollee konistiraashiniin dhufani mindaan isaanii irraa muramaa kennamaaf. Irraa muramaa. Tokkoffaa abbichi mallaqa kiyyaan fide waan ta'eef mallaqa kiyya irraa murataa kennaaf. An Itoophiyaadhaa garuu kanfalanii dhufanii jiran. Warni kun seeraan wal qabata seeraa jala jira jettaa. Kooti deemsa akka callisis dhageeffadhe akkasuma dhageeffadhu. Tokkoffaa irratti haalli dhufaatii dhiiraa fi dubartii garagara. Ka dubartii akkuma teettee araba piroosesii fiizaa siif namni godhaa fi namoonni dubartii biratti achillee hin fayyadaman bakka lachii kun dhugaa jiru. Ka dhiiraa garuu kaampaaniin birrii kafalee fiizaa baasee irraa fidu hin jiru. Yoo maal ta'e malee fakkeenyaa fi kaampaaniin tokko maqaa kaampaanii isaatiin baasee yoo fide fiiza masan gubbaa maqaan kaampaanii isaa jira. Okay? Kanaan alatti yoo kaampaaniin sun fiizaa isaa gubbaa maqaan kaampaanii saniin jiraatin abbichuma kanatu tasliya yookaan biirootu jira. Meeramaan hin beekti biiroorraa anumatu dhaqee biiroorraa sii xalabaa alatu biyyarraa si fida. Birriin kaampaanii kabalu tokko hin jiru. Birrii nama fakkeenyaa fi kuni 300 qaalii garuu yoo as deebiftee herreede haala ijoollee keenyatti yoo laalte wallaahi billaahi silaa bad namni akka 300 fuudhuni. Salaamu alaikum simboone. Waalaikum salaam warahmatullahi. Naantu seete gixmeetee teettarii akka ilmoo nama salaamu hin gaafattu masalaattaa. Asaya jirra isaan asirra. Maala asaa cabsitee hin gaafattu waa hattuu wayii taatu. Maa jidduu cabsitee qabte maa inshaallah maa waa wanna ta'u. Okay dhiifnesi. Na kumni 300 xiqqaata akkamitti xiqqaata rafaa teessitti immoo
dhuguma tajaajila ijoollee sanii yoo goote ijoolleen keenya tureef dubbattee jirtaa har'a yoo fakkeenyaaf viizitii viizaa tokko baasee yoo fide lola osoo hin taane sitti kennee an hojii fakkeenyaaf hojii harkaan qabu nama adda addaa gaafattee hojii galchita hojii feetoo galchette hojii akka feetate argattu hojii ijaarsati hojii kaanii nama adda addaatirraan barbaadde hojii xiqqoo yaa qabu argatta hojii masa yoo ati geessite namni tokko ijoollee fi keessattuu viizitii viizaa ofirraa qabdu warra ID xiqqoo isii 300 200 450 irraa fuudhan malee warra fiizan irraa jijjiirame sin jedha kana gatii sitti ol kaasamne irraa fuudhu asitti 500 kafalta isaa guyyaa 3 4 5 6 7 fagee hin barbaadu jedha namni guyyaa 3 tarraan inni nimi guyyama tokko yoo tare namni maati beektu kun wallahi haadha faate akkana dachiinsi mara birri hin deebisu kanammoo isin hunduu beektan hin fuuta achi macha gootuun qabdu dhayitee ammallee hojii biroo geessita 500 jechuun bari yeroo lama hojii jijjiirte jechuun kuma okay kiraa manaa guyyatti fakkeenya guyyamaa yoo irraa kafaltee hojii deemattee guyyaan birri 10 fa'a manni dhiira biyya kanatti 300 gadi kiraan dhiiraa hin jiru ka dubartii 200 meesitti 300 isfeezan isaa hin jira harafaate birri irratti kola Itoophiyaatti bari viizitiin bookuni silaa biitte mana qaaltee gidduu kana haardii goote malee birrii kennitee dabarsita bara fakkeenyaaf COC ijoolleen fudhattu meedikaala dhayxeen kennitu warra dhufu kun hunduu hin beekami meedikaala illee birriin goota seeraan hin jiru gara laafootiya nafichisiisi kaa seeraan bari wallahi seera dhaqqa amma seera guutuu eeganii biyya kana dhufuuf afardi been achitti isaan nyaatte asuun dhufanii maa wal sobna akkas jedhi kaa gara laafootiya hin danda'amu qaama seera fakkeenyaaf COC baratii COC seeraan ala anama kasiin jedhe bar anama kasiin jedhe bar sookof sorgoo son taane namni biyyaa bayaa jiru kun seeraan biyyaa bayaa jira ila dhagaye seeraan biyyaa bayaa jira kan jettu seerumaan biyyaa bayaa akkamitti hoo jette akkamitti namni tokko meedikaala malee seeraan bayaa sii deebisa dhageeffadhu seera dhala kan jettu taaribaan badee kan biyya biroo seeni malee namni egaa ishaaraa godhee seene seeruma kabajee seeni garuu wanti ati beeku qabdu seera kan jennu fakkeenyaaf kaampaanii tokko irratti kaampaaniin sun maqaa ofiitiin xalabatee fiizaan isaa employment jedhee hojii fiizaa hojii jedhee yoo bahee fi dhaqee COC fudhachuu qaba. COC kanama ijoolleen keenya fakkeenyaaf yoo diqqaate yeroo 2-3 qofan baatii lamatti hin fixan. Inni baatii lama osoo achi taa'e fakkeenyaaf wachi hagam baasame natti himi. Bargara laafoo bara nama laal anama rakkoo nama kenna maal yoo sin jedhe fayyaa birrii 50 yaalamu namni kenna deemee hanga siin 2,000 irra geettutti taa'a 2,000 garuu hin qabu boru maal taree dhagaa irra guuranii hin du'a tokkoffaa ani hojjechuudhaaf tiruun kiyya naa laallamuu qaba onneen kiyya laallamuu qaba hojjetaaf hin hojjetu. Sana lamatti laalan malee dhufanii namni laalu malee dhufu hin jiru kana. Seeraan laallamee meedikaala anamma yeroo